Kun akkuma argaa jirtan gubbaarraa notification naa dhufee jira, birriin naa galee jira jechuudha. Osuma nasarra jirudha iyyuu kan inni naa galee riikaardiin kun dha. Kun baankiiwwan Itoophiyaa jiru, CB'n jira, Teeleebirriin jira, Awaash jira, Abisiiniyaan jira, Koopporeetiiviin jira. Hunduma isaaniirraa paarsantii shamaa akkam jirtu baga nagaan deebisanii gara chaanaalii kiyyaa dhuftanii. Chaanaalii kanarratti yeroo baay'ee kana nan gadhiisu waa'ee hojii onlaayinii garaagaraa akka akkamiin akka hojjennuu fi maaltu akka nurraa eegamudha. Haala aappii irratti immoo viidiyoowwan agayoonaati viidiyoowwan hojjedheen jira. Namoonni baay'eenis viidiyoo kana ilaaluudhaan jalqabdanii jirtu. Har'a immoo viidiyoo kiyya sadhumaa akka akkamiin gara baankiiwwan Itoophiyaatti haala aappii irratti kan hojjenne argachuu dandeenya kan jedhuun isinitti argisiisaa jechuudha. Isa dursa garuu namoonni baay'een haala aappii jalqabdanii jirtu. Tiimii kiyya jalatti, ejentii kiyya jalatti namoonni baay'een galmooftanii jirtu. Baay'ee keessan garuu isin argachaa hin jiru. Maaliif viidiyoo ni ilaaltu, ni jalqabdu. Haala akkamiin akka nuti jalqabnu kan ibsu viidiyoo paartii 1 irratti amma akkaataa akkamiin akka nuti jalqabnu irraa kaasee akkaataa akkamiin isin mana kiyya keessa seentanii akkan argattan yoo nani jiraachuu baadillee akkaataa akkamiin akka isin hojjettan kan ibsu viidiyoo aga xumuraatti nama ilaaleef hojjedheen jira. Garuu baay'een keessan maal gootu viidiyoo ni jalqabdu. Akkaataa akkamiin aappicha akka buufattanii fi akkamiin akka jalqabdan kana qofa ilaaltu. Sana booddee viidiyoo sana deemtanii xumurtan. Kanaaf jecha weelkaam boonasiin guyyaa 7 isin jala darbaa jira. Kanaaf namoonni amma viidiyoo kana ilaalaa jirtan yookaan immoo viidiyoo kana amma namni argaa jirtan yoo jiraatan deemaatii viidiyoo paartii 1 sirriitti ilaalaati. Haala kamiin akka isin bantan hunduma kan ibsudha waan ta'eef isa ilaalaa akkaataa kamiin akka hojjettan kan ibsudha. Anillee onlaayinii jiraachuu baadhee boonasiin keessan yookaan immoo weelkaam boonasiin guyyaa 7 sunis isin hin darbu wanta hojjechuu qabdanis ni hojjettu jechuudha isa ilaaltanii. Namoonni immoo kun isinitti ulfaate yoo jiraate teelegiraam irratti na dubbisuu dandeessu. Viidiyoo kan biraallee dabalataan isiniif erguu hin danda'a jechuudha. Maaliif ani yeroo baay'ee achirratti argamuu dhiisuu hin danda'a. Maaliif ani hojiiwwan garaagaraas wanta hojjedhuuf yeroo baay'ee argamuu dhiisuu hin danda'a. Garuu ammatti galgala keessattuu sa'aatii 2 booddee argamaan jira. Namoonni na barbaadan achirratti na dubbisuu dandeessu jechuudha. Har'a akkaataa kamiin akka nuti qarshii Itoophiyaatiin yookaan immoo haala aappii irratti wanta hojjennee baafachuu akka dandeenyuun isinitti argisiisa. Isaaf kan barbaachisu akkaawuntii moobaayilii akkaawuntii qabaachuudha. Akkaataa kamiin akka baafamu isinitti argisiisa. Garuu isa dura namoonni jalqabeen jirtan yookaan immoo jalqabuu barbaadan yoo jiraatan yuutuubii keessan irraa yookaan immoo viidiyoodhuma amma ilaalaa jirtan irraa jala piroofaayilii kiyya tuquu dandeessu. Piroofaayilii kiyya erga tuqxanii akkas yuutuubii piroofaayilii kiyya erga tuqxanii akkaataa kanaan isinii fida. Maal gootu jechuudha kun gubbaa kanarraa pileelistii kan jedhu jira. Pileelistii isa jedhu kana tuqxanii namoonni haala akkaataa kamiin akka jalqabdan hin argine jechuudha. Pileelistii isa jedhu kanarratti kun bakka kanarratti haala app kan jedhu jira. Viidiyoowwan 6 as keessa jira. Anis hagayuunatti waa'ee haala viidiyoo 6 hojjedhe waan ta'eef viidiyoon kana ilaaltanii kun paartii 1 isa kanadha. Inni kun akkaataa kamiin akka nuti jalqabnu sirriitti kan ibsudha. Ittaanii akkaataa kamiin ejentii taanii galii guddaa akka argannu bilbila tokko irratti aappii akkaawuntii 2-3 akkaataa kamiin akka fayyadamuu dandeenyu haala aappii irratti faayidaa VIP akkasumas immoo isa doolaara 9.90 sana akkaataa kamiin akka nuti baafachuu dandeenyu. Dhumarratti immoo akkaataa kamiin akka nuti geemii taphannu isiniif hojjedhee naabee har'a viidiyoo dhumaati jedhee yaada waa'ee haalaa irratti. Kanaaf isaan kana fayyadamuudhaan jalqabuu dandeessuun isiniin jedha. Amma gara viidiyoo keenya isaarratti haa darbinu. Tole har'a poointii keenya gara qarshii yookaan gara qarshii Itoophiyaatti jijjiirrachuudhaaf jalqaba maal ta'uu qaba? Poointiin keenya 100,000 guutuu qaba. Poointiin keenya 100,000 yoo guute immoo akkaataa kamiin jijjiiranna kan jedhuun itti argisiisa. Jalqaba mii kan jedhu tuqxanii gara piroofaayilii keessanii seenuudha. Akkuma yeroo baratame akkuma yeroo darbee jechuudha. Isa booda asirratti poointiin keessan 100,000 guutuu qaba isiniin jedheen jira. Akkaataa kanaan jechuudha 100,000 guutee jira kan kiyya. Maal gootu jechuudha isa poointii keessan kana yeroo tokko gadi ni tuqxu jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii bana wantoota sadiitu jira. Poointiin keessan gubbaa kanarratti isinitti mul'ata. Filannoowwan 3 qabdu. Inni jalqaba kaashaawutiidha. Kaashaawutiin kallattiidhaan gara qarshiitti jijjiirrachuu yookaan immoo gara birriitti jijjiirrachuudha. Ittaansee kan jiru immoo maalidha? Exchangeidha. Exchangein immoo kallattiidhaan poointii keenya gara kooyiniitti jijjiiruudha. Kun baay'ee isin miidha keessattuu namni kamillee kallattii kanaan jijjiirrachuu hin qabu. Maaliif poointiin 100,000 asirratti meeqadha? Poointiin 100,000 kanaan isinitti argisiisa. Poointiin 100,000 asirratti akka argaa jirtanitti 90,000 ta'a. Kun jechuun 10,000 naannoo 4,000 waan akkasii ni nyaatamtu jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan kanatti hin jijjiirinaa. Keessattuu namoonni ejentii qabdan ejentiin keessanis hin bira jiru kanaan jijjiiruu hin qabdan. Already ejentii keessan argachuu hin dandeenye yoo ta'e ejentiin keessanis hin bira jiru yoo ta'e
homaa gochuu dandeessan kanaanuu jijjiirachuu dandeessu kooyinii kana ni fayyadamuu barbaaddu jechuudha. Kanaan alatti asirraan hin jijjiirinaan isiniin jedha. Itti aansee kan jiru immoo asirraa tiraansfer kan jedhu jira. Amma asirraan jijjiirtan tiraansferii gootanii gara eejentii keessaniitti eejentii keessan jijjiiree 96,000 yoo isiniif erge isinii wayya. Maaliif isa biraa already naannoon 98,000 ni qaqqaba waan ta'eef isa kana asirratti ID namaa barreessitanii ID nama eejentii keessanii ta'ee kana barreessitanii jechuudha. Asirratti sana booda pooyintii kana isaaf erguu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf kallattii kanaan jijjiiradhaan isiniin jedha. Asumaan immoo isinitti argisiisaatii mee erga isinitti immoo kiyya nafne namoonni eejentii taatan immoo pooyintii keessan gara pooyintii jijjiirachuudhaaf isa kana fayyadama. Pooyintii seelaa isa jedhu kana fayyadamtanii ijoolleen keessanis yoo pooyintii sana tiraansfer isinii godhan jechuudha. Maal gootu isinii asirraa exchange isa jedhu kana tuqxanii sana booda asirratti custom isa jedhu kanarratti 100,000 barreessitu 96,000 ta'etu isiniif jijjiirama jechuudha. Kanaaf ijoollee keessaniif immoo erga jijjiirtaniin booda tiraansfer isa jedhu kana tuqxanii asirratti ID isaanii ni barreessitu. ID isaanii erga barreessitaniin booda ni ergituuf jechuudha. Sana kana darshii kallattii kanaan ID isaanii asirratti ni barreessitu cheekettuuni ID isaanii ta'u sana booda asirratti fakkeenyaaf 100,000 yoo ta'e kan isin ergisaniif asirratti 100 ergitu 100 baay'isuu 1,000 meeqa ta'a 100 ta'a jechuudha. Yookaan 96 yoo ta'e 96 jettanii asitti barreessitu asirratti fidee 96,000 jedhee isinii barreessa. Sana booda tiraansfer jettanii konfirm gochuudha jechuudha. Kallattii kanaan ijoollee keessaniif erguu dandeessu ofii keessaniifis asirratti 96,000 kana asirraan exchange yoo gootanii 96,000 asirratti fidee isinii barreessa. 96,000 kana immoo isin maal gootu asirratti dhuftanii ID keessan barreessitu asirratti amma barbaadan kooyinii 5,000 isaa ta'u 10,000 amma barbaadan barreessitanii asirraan tiraansfer jettuun jechuudha. Kallattii kanaan jijjiirattu. Tole ergan kana isinitti himee har'a gara baankiitti ergachuudhaaf pooyintii keessan erga tuqxanii maal gootu jechuudha. Irratti kaashaawutii isa jedhu kana tuqxu. Kaashaawutii irra jiraachuu qaba jechuudha. Erga kaashaawutii irra jiraatee asirra maaltu wanni ta'a kan sirreessa kan jedhuuf currency type kan jedhu kana isa kana ni tuqxu jalqaba. Sana booda asirratti biyya isin filachiisa. Itoophiyaadha yoo ta'e Itoophiyaa jettuuni jechuudha. Itoophiyaa irra yoo gootan namoonni biyya biraa jirtanis kana jijjiiruun hin danda'ama tolee biyya kamillee yoo taatan Itoophiyaa irra godhachuu dandeessu. Sana booda payment method isa jedhu kana tuqxu. Erga isa tuqxanii payment method irraa ammatti kan jiru maalidha? Kunoo baankiiwwan Itoophiyaa jiru CB'n jira, Teeleebirriin jira, Awaash jira, Abisiiniyaan jira, Koopperatiiviin jira. Hunduma isaanirraa parsantii 3 ni kutaa jechuudha. Kan isin argitanirraa parsantii 3 ni kutata jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf ani CB'dhaan argan isinitti argisiisa. Isin kan barbaadan argachuu dandeessu. Tole ani CB'dhaan baafadha waan ta'eef amma CB'n filadhaa yookaan immoo nigde baankii jechuudha. CB isa jedhu kana isa jalqaba irra jiru kanan filadhanii isin kan barbaadan filachuu dandeessu. Erga CB filattaniin booda asirratti maalidha? CB erga filattanii kan isin gochuu qabdan jechuudha. Kan isin beekuu qabdan inni jalqaba asirratti sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Wanti inni asirratti ibsa isaa hunduma sirriitti ilaaluu qabdu. Kunoo parsantii 3 isinirraa kutachuudha. Asirratti pooyintii keessan amma ta'ee amma baastan ni barreessitu. 100,000 yoo ta'e 100,000 ta'anii ni barreessitu akkasitti jechuudha. Bakka kanarratti jechuudha pooyintii amma baastanii bakka kanarratti barreessitu. Akkuma asirratti argaa jirtan immoo doolaarri tokko birrii meeqadha? Birrii 148 isiniin jechaa jira. Kanaaf 1,100 jechuun immoo doolaara 10 waan ta'eef naannoo birrii 1,400 wayiitu isin qaqqaba jechuudha. Kanaaf erga isa barreessitaniin booda asirratti dhuftanii full name bakka dutti maqaa keessan barreessitu. Bakka kanarratti maqaa keessan lakkoofsa keessanii fi akkaawuntii maqaa keessan ta'uu qabu dirqama maatii keessan abbaa barbaadan argachuu dandeessu keessattuu namoonni biyyoota garaagaraa jirtan abbaa barbaadan irratti birrii kana galchuu dandeessu jechuudha. Dogoggoriinaa keessattuu maqaan dogoggoriinaa maqaa akkaawuntii sana guutummaan haga kaakayyuutti sirrii wal fakkaataa ta'uu qaba. Kan akkaawuntii sanarra jiru Ingiliffaan kan asirra jirus kan akkaawuntii sanarra jirus wal fakkaatu qaba. Lakkoofsi keessan lakkoofsa akkaawuntii sanarra jiru ta'uu qaba. Ittaan immoo kun lakkoofsa normaalii lakkoofsa biraas yoo barreessitan lakkoofsi bilbilaallee rakkoo hin qabu. Akkaawuntichi fi maqaan sirriitti wal fakkaachuu qaba jechuudha. Erga kun sirrii ta'uusaa mirkaneeffattanii maal gootu? Sirrii ta'uusaa sirriitti mirkaneeffadhaa. Akkaawuntii keessan maaliif birriidha waan ta'eef tokkicha ergitaniitu taanaan isin hin deebi'u. Kanaaf dogoggortaniitus taanaan jechuudha. Konfirmeettu waan ta'eef. Sana booda maal jettuun jala kanarraa withdraw isa jedhu kana tuqxu.
erga hundumaa isaa mirkaneeffattaniin booda withdraw isa jedhu kana tuqxu. Sana booda asirratti maal isin gaafata verification password isin gaafata. Gaafa verify gootan password digitii 6tti galchitanii turtanii hundumti keessanii yaadattu yaada. Isatti galchitu already yoo dagattanis forget jettanii deemtanii sirreeffachuu dandeessu, garuu isa namoonni yaadattan isa galchitu jechuudha. Isa tuqxanii asirratti isa galfattu. Keessan password kana immoo namni biraas hin jalaa beekuu hin qabu. Sana booda maal jettuuni verify jettuun. Success jedheera jechuudha. Amma birriin kiyya deemee jira. Yeroo galee immoo isinitti argisiisa. Pointiin kiyya ergamee jira already. Kunoo duubatti deebi'een isinitti argisiisu asirraa deemee jira. Kunoo tuqee tanan immoo detail isaa yoo isinitti argisiisu detail kunoo bakka kanarra deemtanii ilaaluu dandeessu. Detail kan jedhu kanarra. Sana booda detail irra erga deemtanii asii cash out isa jedhu kana tuqxu. Cash out isa jedhu kana tuqxanii kunoo kanarraa pending irra jira, ergamee jira. Kunoo birrii meeqa na bira qaqqaba jechuudha. Asirraa kutamee naannoo birrii 1435 fi wayitu na bira qaqqaba. Already akkanatti amma baastan asirratti aga birrii 1500tti 1600tti illee namoonni bitan jiru waan ta'eef amma asirraan baaftan asirratti osoo gurgurtanii gaariidhaan irraa namoota kallattiidhaan baafachuu barbaadaniif isinitti argisiisaa jira malee akka asirratti gurgurtaniin isiniin jedha. Garuu immoo lakkii asirraan baankiittan argachuu barbaada warreettaniif garuu akkasitti wanni taachuudha. Amma yeroo na qaqqabeen immoo isinitti argisiisa birriin isaa erga galee kunoo sirriitti ilaalaa ishee asirratti birriin isaa galuu fi galuu dhiisuu isaa kunoo asirratti sirriitti ilaala. Kunoo akkuma argaa jirtan gubbaarraa notifiikeeshinii naa dhufee jira, birriin naa galee jira jechuudha. Osuma asirra jirudha iyyuu naa kan inni naa galee riikaardiin kun isin birrii 1435 kunoo argaa jirtu jechuudha naa dhufee jira. Posti immoo asirra galeen isinitti argisiisa birrii amma dhufe jechuudha. Notification irra galee kunoo asirrattis akkuma argaa jirtan birriin 1435 kunoo dhufee jira jechuudha. Kallattiidhaan dafii akkaawuntii keessan irra isin gala isa kana cheekii godhattu jechuudha. Achirratti immoo deebi'ee isinitti argisiisu maal akka isiniin jedhu jechuudha. Asirratti immoo erga deebitanii meeseejii irra erga seentanii jechuudha. Jala kana meeseejii irra erga seentanii siistem meeseejiidha. Meeseejiin isinii dhufu jira. Erga qarshiin keessan isiniif ergame jechuudha. Kun asirratti qarshiin isinii galuu isaa akka mirkaneeffattanii fi yoo isinii gale immoo akka isin accept gootaniif isinii dhufeera jechuudha siistem meeseejii irratti. Kanaaf kooyiniin nama sanaafis akka deemee galu yookaan immoo akka kooyinii maaliif asirratti adiiminiitoo bitaa waan ta'eef isaaniif akka galuuf accept gochuu qabdu. Jalarraa accept isa jedhu tuqxanii accept gootanii akka isaaniif deemu gochuu qabdu jechuudha. Maaliif isaanis qarshii isaaniitti baasaa waan ta'eef akka isaan fudhatan gochuu qabdu. Galatooma namoonni subscribe nan godhin. Subscribe na gochuudhaan ammaan boodallee hojiiwwan onlaayinii garaa garaa dabalataan isiniif deemnufa. Ammasitti turtii gaarii namoonni subscribe nan godhin subscribe na godha. Viidiyoo kana immoo like gochuudhaan comment irratti immoo gaaffii qabdan gaafadhaa. Galatooma.